lolan kamnu bulesa kiyya nagaan kan dhufu biyya kanaaf Oromoodhaaf nagaan kan dhufu afaan qawwee qofaadhaan namni manna irratti gubate eessatti gala bosonatti gala malee namni qabeenyi isaa jalaa saamame garamitti gala bosonatti gala malee kanaaf qeerroon mana taa'aa hin jiru bulaa hin jiru magaalaa keessa jiraataa hin jiru gara jiraatu hin qabu namni gara jiraatu dhabe immoo da'uun isaa bosona gara bosonaatti deema waraana kanatti seenee waraana kana jabeeffatee hidhannoo isaa jabeeffatee biyya kana yoo bilisa baaserraan kan hafe mootummaan kun kana booda mootummaan ofiisaati indaanqoo sangaa re'ee saamaa jiru mana namarratti gubaa jiru hawaasa kanaaf nuyi abdii ta'a jennee abdii tokkollee irraa hin qabnu kanaaf jabaannee edda manaan wareetanii edda mana keenya nurratti gubanii edda qabeenya keenya nu saamanii edda rasaasaan nu ajjeesanii waraanuma bilisummaa Oromoo isaan jibban kanatti hidhaannee yookaan itti siqnee isaan jabeeffannee nuti hidhannee lollee biyya keenya bilisa baasuu irraan kan hafe abdii tokkollee waaqa irraan kan hafe hin qabnu. Ta'uun Qandaalaa keessatti poolisoonni humna addaa lama waraana bilisummaa Oromootti kennataniin impaayera Itoophiyaadhaa kan afaan qawweetiin bultu keessatti gareen ammaan tanaan gorka qabuuf murni bilisiginnaadhaan ilmaanuma isaa akka uummata Oromoo fixaniif itti kan bobbaasee hoggaatu loltoonni naannichatti bobbaafaman kunniin ammoo yeroo adda addaatti isa ganuudhaan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti harka kennachuu kan itti fufan ta'uun dhaga'amaa jira. Haaluma kanaan sirni cubbuun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru kana keessa gowwoomsaa fi dirqamaan seenuudhaan kan hojjechaa turan miseensonni poolisii humna addaa Oromiyaa lama fulbana 2022 mooraa Godina Lixa Wallaggaa ona Qondaalaa keessa ganuudhaan gocha waraana bilisummaa Oromootti kan kennatan hoggaa ta'u loltoonni bilisiginnaa lamaan isaanii meeshaa AKM lama akkasumas hidhannoo guutuu waliin sirnicha gananii kan jiran ta'uudhaa fi poolisoonni kunis dhiibbaan murna bilisiginnaa ijoollee Oromoo sirnichaaf hojjetan irratti raawwatamaa jiru hedduu hamaa akka ta'ee fi olaantummaa saba Amaaraa keessatti akka garee san keessa calaqqisu ibsuudhaan ilmaan Oromoo sirna kanaaf hojjaa jiran sirnicha dhiisanii ba'uudhaan gara waraanni bilisummaa Oromootti akkuma woboon kanaan dura waamichi isaaniif taasisaa ture akka isaanitti akka harka kennatanis dhaamsaanii dabarsanii jirani. Kanuma wajjin wal qabsuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo harka isatti kennataa jiraachuu kan beeksise hoggaa ta'u kanaas haaluma kanaanii woboon naannichaa isatti harka kennatanii nagayaan isatti dabalamanii jiraachuu beeksisee jira. Dubrasin kibba Oromiyaa godina Booranaa ona Tantaallee keessatti sababa beelaatiin lubbuun nama tokko darbuudhaa fi kanneen biroo hedduun haala yaaddeessaa keessa jiraachuun dhaga'amaa jira. Rakkoo beelaa hamaa sababa hongeetiin uummanni Oromoo keessa mudateen rakkataa kan jiru hoggaa ta'u qaamni mootummaa ammoo uummata kana deeggaruun haafuuti uummata ifiifuu balaa hongee sababa bonni hammaateef isaan mudateen dhumaa jiru kana deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa maqaa jiruun daranuu gidirsuudha kan uummanni himatu. Akkaatuma kanaan kibba Oromiyaa godina Booranaa ona Tantaallee keessa sababa beelaatiin namni tokko yoo du'u namoonni hedduun waan nyaatan dhabuudhaan akkasumallee deeggarsa dhabuun carraa du'aa eeggachaa jiraachuu jiraattonni kan himan hoggaa ta'u manguddoon ganna 70 olii obbo Gadee Qaapheedhaa kan jaaman fulbana 2022 aana Tantaallee ganda Obuqiitti lubbuun darbuudhaa fi ammallee wanti akka abdiitti qabnu tokkolleen hin jiru jechuudhaan jiraattonni kanneen biroos yaaddeessaa ta'uu dubbataa jirani. Xiyyeeffannoon mootummaa lola aangoo isaa dheereeffachuuf itti jiru jabeessuun alatti bakkoota hongeen miidhaman deeggaruun gonkumaa yaada isaa kan hin taane ta'uun kan mul'atu hoggaa ta'u kana malees dhaabbilee deeggarsa namummaa taasisan afeeree uummaticha dandamachiisuu dhabuun yaaddoo akka itti ta'e hawaasni naannichaa haala gaddaatii fi haala hamaa keessa jiraniin yaada isaanii gara miidiyaatti qooduun mul'atee jira. Odeeffannoo gama biraatiin ammoo uummata ifiifuu hongeedhaa fi rakkoo jireenyaa hedduudhaan miidhamaa jiru kanaan loltoonni akkasumas kaabinoonni bilisiginnaadhaa saamicha qabeenyaa irra geessaa jiraachuun himamaa jira. Odeeffannoo dhimma kanaa wajjin wal qabatee ba'a Oromiyaadhaa godina Harargee Lixaa keessaa ba'aa jiruun aanaa Doobbaa magaalaa Caffee keessatti kaabinoonnii fi loltoonni sirnichaa sangoota uummata irraa bitan ganda gandaan maallaqa itti ramadanii maallaqa kana isintu kafale jechaan jiraachuun himamaa jira. Godinaaleen Oromiyaa hedduun yeroo ammaa dirree saamtaa taatee kan jirtu hoggaa ta'u addattu erga sababa lola kaaba impaayera Itoophiyaatti bifa haaraan eegale kana sababachuudhaan namoonni hedduun qabeenya isaaniitiin ala taasifamaa jiraachuun yeroo adda addaatti dhaga'amaa jira. Bara kana keessa sababa hongeetiin namoonni hedduun miidhamuun fi gargaarsa barbaadu irratti kan argamu uummanni keenya gaa ta'u malee murni abbaa irra dabbaloota hawaasaaf naas tokkollee hin qabne waraana isaa waliin ittiin bobbaasuudhaan
ummatuma ififuu harka uumaan qabne saamsa jiraachuun mul'ataa jira. Haaluma kanaan Harargee lixaa aanaa Dobbaa magaalaa Caffee keessatti kaabinoonni sirnichaa maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun sangoota hedduu bituudhaan ummata magaalichaa fi araddaaleetiin maallaqa hanga kana kafaluu qabdu jechuun ummata dirqiidhaan kafalchiisaa jiraachuu hawaasni naannichaa himani. Namoota hin qabu jechuudhaan akka uumaan qabne dubbatan ammoo doorsaa fi hidhaa akka jiran odeeffannoon kun itti dabaluudhaan ifa taasisa. Inni haaraan filamee guyyaa irraan sanaa pirezidaantii duraanii biyyattii Uhuru Kenyaattaa irraa aangoo fudhachuudhaan sirna kakuu raawwachuun isaa kan mul'ate hoggaa ta'u sirna isaa kanarratti pirezidaantonni biyyoota Afrikaa akkasumas biyyoota addunyaa garaagaraa irraa argamuudhaan sagantaalee addaa gaggeessuu isaanii mul'atee jira. Keeniyaan biyya Afrikaa keessaa dimokiraasii qabaachuudhaan hedduu akka fakkeenyaatti ilaalamtu hoggaa ta'u pirezidaantiin biyyattii waggaa 10 caalaa bulchuu hin danda'u. Haaluma kanaan biyyattii haala nagaa fi fakkeenya guddaa biyyoota Afrikaatiif taatuun aangoo isaanii dabarsanii waliin kennuudhaan sirnicha bifa addaatiin raawwachuun kan ture hoggaa ta'u sirna kanarratti Piraayim Ministeera Itoophiyaa kan ta'e Abiy Ahmedis argamuunsa mul'atee jira. Bakka bulchitoonni Afrikaadhaa kanneen abbootii irree ta'anii fi haalota adda addaatiin biyyoota isaanii gaggeessan argamanitti pirezidaantiin Keeniyaa haaraan Wiiliyaam Ruutoon yeroo haasawaa taasisanitti haala sochii nageenya dhabuu akkasumas wal waraansaa Itoophiyaa keessa jiru wajjin wal qabsee kan dubbateen rakkoo saniif jaarsummaadhaan hojjetaa kan ture. Pirezidaantiin duraanii Uhuru Kenyaattaan akka itti fufu dhaamuunsaa mul'ate. Haasaa guyyaa sirna kakuu raawwatan irratti taasisaniin Uhuruun hojii jajamuu qabu dalagan jechuudhaan Ruutoon kan ibsan hoggaa ta'u sagantaa kana irratti ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dabalatee aangoonni biyyoota adda addaa kan argaman hoggaa ta'u bakka kanatti kan inni dhimma kana kaasuun dubbate. Ruutoon Keeniyaan biyyoota kaaniifis fakkeenya ta'uu akka dandeessu eeruudhaan ija isaanii duratti kan itti hime hoggaa ta'u bulchiinsi isaanii guddina dimokiraasii biyyattiitiif kana caalaa ammoo akka hojjetu himani. Pirezidaantii shanaffaa Keeniyaa kan ta'an Ruutoon sochii nagaan Itoophiyaadhaa fi bakkeewwan akka Riippaabilikii Dimokiraatika Koongootti akka bu'uuf pirezidaantiin duraanii eegalaniif tumsa akka taasisan kan himan hoggaa ta'u Uhuruun mariiwwan kana ummata Keeniyaa bakka bu'uudhaan itti fufsiisuudhaaf walii galanii akka jiran himani. Mootummaan Keeniyaa fi sochiiwwan Uhuruun gaggeeffamuuf tumsa barbaachisu ni goona kan jedhe Itoophiyaa dura ta'uudhaan gaggeessu jaan amma ammoo ifa kan taanetu himamam. Kanaan dura garuu waan Itoophiyaatti jalqabame mariin xumuruudhaaf pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Kenyaattaan ifatti sochii taasisaa kan turan ta'uun kan mul'ate hoggaa ta'u aangoonni biyyoota lixaa Ameerikaadhaa fi kaan dabalatee dhimma Itoophiyaa irratti Uhuruudhaan mari'ataa turani. Uhuruun yeroo garaagaraatti magaalaa Finfinnee fi Naayiroobii gidduutti deebi'uun aangoota Itoophiyaa fi Garee TPLF dabalatee waliin mari'ataa kan ture hoggaa ta'u waraanni torbaan sadii dura akka haaraatti eegaluun dura humnoonni Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaa osoo hin taane Uhuruun akka gaggeessummaa fudhatan gaafataa kan isaan turani. Itoophiyaa fi dippiloomaatonni lixaa garuu mariin gamtaa Afrikaa jala akka ta'uuf sochii godhaa kan turan hoggaa ta'u addattuu Abiy Ahmed Uhuru Kenyaattarraa gammachuu akka hin qabne mul'ataa ture. Ergasii xumura torbee darbee humnoonni Tigraay gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti marii akka ta'uuf walii galuun erga pirezidaantiin Keeniyaa haaraan filamuun ifatee booda kan himan hoggaa ta'u eegana ammoo gama mootummaa Itoophiyaatiin deebiin kenname kan hin jirre ta'us kaabinoonni biltsiginnaa hedduun isaanii ammoo dhimma kanaa wajjin wal qabsiisanii qoosaa gubbatti argaman. Waraanni baatiiwwan 22 ol dura Itoophiyaatti eegalee biyyoota ba'a Afrikaas kan yaaddeesse hoggaa ta'u sababa waraana kanaan lammiileen hedduun gara Suudaanitti kan qaxxaamuran hoggaa ta'u haaluma kanaan Keeniyaanis guyyaa gammachuu isii irratti dhimma waraana Itoophiyaa kun isii kan yaaddeessu ta'uudhaa fi furmaata itti kennamuudhaaf tattaaffii pirezidaantiin duraanii godhu ammallee akka itti fufuu fi pirezidaantiin inni haaraan sochii pirezidaantii duraa kan jajjabeessu ta'uusaa ibsuun mul'ate.
Alamuu Didaa jedhamu Direessaa jedhamu ganduma sana keessatti bakka addaa murii jedhamtu sana waraanni mootummaa nama fuudhee ji'a lama ga'e reefu bultii horate kana rasaasumaan ajjeesanii goodaatti gatanii deemaniini akkasuma ammoo qabeenya namaa saamuu fi wanti garaagaraa gochisuuf kanneessaan hawaasa Oromootiif hin malle akkuma itti fufetti jira. Nullee baqannee mana keenya baqanneetuma bakkuma fira firaatti olumaa gadi miliqaa jirra rakkoo guddaatu nurra gahaa jira akka hawaasa Oromoo aanaa kana keessa jiraatutti. Gaaffii tokko malee nama ijaan argan waan ajjeesaniif uummanni waraana mootummaa kana yeroo argee ni baqata kan jedhu jiraatan kun ummatuma lubbuusaaf jedhee baqatu yakkamaa godhanii ajjeesu malee nuti badiin qabnu jedhan. Yoo nutti dhufan egaa nu reebuu rasaasaan nu rukutuu nu ajjeesuu qabeenya keenya saamuu mana keenya gubuu gaafa isaan nutti dhufan nu hin baqannaa nummoo kana nu godhaa sana nu godhaa gaafa isaan jedhan kana gochuuf humna hin qabnu nu hiyyeessaa mootummaan akkuma beektullee nu gargaaraa hin jiru ofii keenya haawullee waanuma si ajaa'ibu barasa kana qonnallee hin qotannee beela guddaa fi dararama guddaa keessa jirra akka hawaasa naannoo sana jiraatutti hin baqanna gaafa baqannu kana gaa nuti osoo nama seera kabachiisu taa'ee seeratti baqatu malee irraan baqatanii qaamni hidhatee deemu kun nama ajjeesu malee eessaa deemta akkamitti deemta nuun hin jedhu waanuma nurratti gaggeeffamaa jiru kunayyuu homaaf nuun galaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun tarkaanfiin kun uummata irratti fudhatamaa jiraachuu kan himu maddi keenya waraana bilisummaa Oromoof nyaata kennitanii nu himaaf nu dhoowwattu jechuun sababa hawaasni nyaata dhoowwateef hawaasa nagaa gooluun ajjeesaa fi gidirsaa akka jiran himan. Waraana bilisummaa Oromoo kana sirriitti beennaan waraana safuu beekuudha waraana duudhaa beekuudha haadha keenya abbaa keenyatti yoo dhufanii nooruu jedhuuni hin kabajuuni kabaja kennuu fi qabeenya uummataan tuqanii safuu hin beeku isaan tunu isaan tunu tiksaa hin beekna amala isaanii warri kun immoo gaafa nutti dhufanii isaan beektuun nu baqattu isaan nyaata kennituu fi nu ismaan hun kennine jedhan sirruma isaan suni safuu beeku sirna beeku duudhaa beeku nu kabajuuni nu ulfeessuuni hagumna isaaniillee nurraa ittisaa jiruuni kanaaf kan nyaatallee sooramallee isaanii kenninuuf isaan kun immoo gaafa nutti dhufan nu ajjeesu mana keenya gubuu horii keenya fudhatu nama mana sirratti gubuu nama qabeenya keessaamu nama si ajjeesu maal jette jala dhaabattareen baqatta malee. Aanichuma naannoo daangaa aanaa ammayyaatiin wal daangessanitti uummata walitti buusuun wal lolchiisanii gidduutti qabeenya uummataa saamaa akka turanillee ibsaniiru. Amma torbee sadan darbee aanaan madirree Hinjinnii fi aanaa ammayyaa kan wal daangessu bakka Dossee jedhamtu sanatti hawaasa dirqamaan itti marsanii qabanii hawaasii fi hawaasti akka walitti bu'u qabeenya uummataa jiru gaabii saaxinii keessa jiru foxaa maatiin uffatee bulu uffata maatiin mana keewwate akka hawaasti Oromoo garee uumee walitti bu'ullee saamsisanii sangaan otoo nafin re'een oolaan otoo nafin qabeenya uummataallee saamanii deemanii jechuudha. Kun akkuma itti fufetti jira isaaniif waan haaraa miti hojii isaaniiti waan ta'eef kana waan himannullee hin qabnu yeroo irra deddeebinee iyyataa turree mootummaan hin jiru mootummaan illee hin dhaga'u miidiyaa Oromoon qabuttillee darbee nuu hiyyaa jennee hawaasa keenya warra miidiyaa quba qabanittillee himataa turreeni saamichii fi duguuggaan waan haaraa miti amaluma isaaniiti akkuma itti fufetti jira sinillee. Dhumarrattis erga ajjeefamuun qabeenyi keenya saamamuu fi qe'ee keenyarraa buqqa'uun hin oolle yeroo dhumaatiif waraana bilisummaa Oromoo isaan jibba waliin taanee sirna kana ofirraa kaasuun nagaa waaraa fidachuu qabnaa jedhan. Miyaa keessatti amantii waaqeffannaa irratti dhiibbaa guddaa taasisaa jiraachuu hordoftoonni amantii waaqeffannaa garaagaraa ibsan. Barsiisonni gaggeessitoonni fi hordoftoonni amantii waaqeffannaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti sababa tokko malee hidhamaa jiraachuu waliin wal qabatee gaggeessitoonni amantichaa yaada gidduu kana raadiyoonii dirree siyaasaa fi fiinxaaleeyyii amantiilee adda addaatiin akka ta'ee fi fiinxaaleeyyiin amantiilee adda addaa kunneen guddinaa fi dagaagina amantii waaqeffannaa wal qabatee sodaa qabaniin qaamolee mootummaa irratti dhiibbaa uumuun miseensotaa fi gaggeessitoota amantichaa irratti miidhaa geessisaa akka jiran himan. Nuti kan gaggeessinu amantiidha. Humnaan nama yookaan mootummaa qawwee qabu dura dhaabbannee akkana jechuun yoo dadhabne miidhaan gaggeeffamaa jiru karaa adda addaatiin jechuudha. Warri siyaasaaf jecha miidhaa kana gaggeessanii jiranii warri immoo siyaasa golgaa godhatanii rakkina amantii isaaniitiif jecha yookaan immoo amantiin kun yoo bu'uu guddate amantii keenya miidhama jedhanii akkasitti illee yaadanii qaama mootummaa irratti illee dhiibbaa godhanii gochaa akkasii godhanii hin jiru jechaadha kun qabatamaadhaan arginee jirra. Sirni amantii Oromoo waaqeffannaa cabsuun biyya kana keessatti lafa qabatee jiru ummata Oromoo irratti shakkii guddaa qaba kan jedhan gaggeessan amantii waaqeffannaa tokko amantii waaqeffannaa biyyattii keessatti galmawwan 500 ol qabaachuu kan ibsan maddi keenya amantichi walqixxummaa dhala namaa dhugaa of ta'uu fi seera uumamaa barsiisa eega jedhanii booda barnoonni kennamaa jirus bu'aa malee miidhaan addaa inni hawaasarraan ga'u hin jiru jedhan. Barnoonni amantii waaqeffannaadha. Barnoota argitee walqixxummaa dhala namaa kan